Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Akkamitti daa'ima dandeettii addaa qabu adda baasuu dandeenya kan jedhan waliin waan qindeeffannee qabna. Hamma dhumaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Chaanelii keenya like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Yaadrimeen kennaa yookiin dandeettii addaa qabaachuu falmisiisaadha. Gama tokkoon ogeeyyii niwuroosarii akkasumas niwuroosaayikooloojii daa'imni IQ sadarkaa giddugaleessaa ol ta'e qaban qofatu kennaa addaa qabaa jedhu. Gama biraatiin ogeeyyiin peedaagoojii fi leenjistoonni ispoortii kennaa addaa gosa baay'ee qabaa jedhu. Kanaafuu daa'imman gita hojii garaagaraa irratti dandeettiiwwan olaanaa qaban jiru jedhu. Mariin ogeeyyii kun itti fufeera. Haa ta'u malee daa'imman qorumsa IQ qormaanni persentaayiliin isaanii 97 ol ta'e kennaa addaa qabaachuu isaanii irratti walii galu. IQ jechuun safartuu kennaa addaati. Tiyoo Koostaa Riboorii daa'ima ganna 6 magaalaa Biraazil Saa'oo Pooloo jiraatuu fi kennaa addaa qabu. Daa'imman kun dhalatee baatii 6tti jechi jalqabaa afaanii ba'ee baatii 18 ammoo hima ijaaree haasa'uu danda'e. Yeroo kanatti barnoota idilee duraa barachuu eegaleera. Abbaan daa'ima kanaa Igoor Ribiroo akkas jedhe. Tiyoon jecha tokko argeetu tokko tokkoon akka ibsinuuf nu gaafate garuu gaaffii salphaa miti jechuun BBC'tti hime. Ribiroon akka jedhutti maatiin isaa akka daa'imni kun waa hojjetu sin dirqisiifne waan haaraa baruuf fedha daa'imni kun qabu sin daangeessine. Wayita weerarri koronaa hammaate sana ijoolleen qubee barachuu shaakaluu ture. Daa'imni Tiyoo jedhamu kun yeroo sanatti umuriin isaa waggaa 3 kan ture yoo ta'u dubbisuu fi lakkoofsa walitti da'uu fi hir'isuu fa'aa bareera. Bara 2021 daa'imni kun barnootatti akkuma deebi'een maatiin daa'ima kanaa walga'ii irratti affeeraman. Sana booda daa'imni isaanii kun ijoollee kaan akka caaluu fi qorumsa ga'umsaa fi dandeettii addaa qabaachuu isaa mirkaneessuu akka fudhatu maatiin daa'ima kanaaf yaadni dhiyaate. Ribiroon sana booda niwuroosaayikooloojistii bira dhaqnee qoramee sana booda dubartiin dandeettii isaa madaalte Tiyoon kennaa addaa qabaa jettee jedhan. Waa'ee suuraa daa'ima ganna 6 Tiyoo jedhamuu fi Biraazilitti garee namoota kennaa addaa qaban keessatti eerameera. Beekumsii fi dandeettiin hubannoo namaa kennaan madaalama. Daa'ima umurii isaa dursee bilchina horate daa'ima Tiyoo jedhamu kun umurii ganna 5tti dandeettii nama ganna 14 fi 15 gitu qabaachuu ogeettiin kun maatiitti himte. Daa'imni kun akkuma ijoollee kaanii ni taphata, barnoota ispoortii jaallata, hiriyoota horachuu jaallata, akkasumas waa'ee daayinoosarii barachuu barbaada. Sababa kanaaf yuutuubii banate. Daa'imni ganna 6 kun kaartuunii ilaala, tapha viidiyoo taphata. Garuu yeroo tokko tokko immoo akka nama umurii ganna 15tti waa'ee daayinoosarii dubbataa jedhan abbaan isaa. Abbaan isaa Tiyoon makaa daa'imaa fi dargaggeessaatii jedhe. Guraandhala bara 2023 Tiyoon lammii Biraazil umurii xiqqaa garuu IQ guddaa qabu ta'uun gartuu hawaasaa IQ guddaa qaban Meensaan Internaashinaal jedhamutti dabalameera. Amma daa'imni kun mana barnootaatti kan baratuun alatti dabalataan kubbaa miilaa fi muuziqaa barataa jira. Abbaan daa'ima kanaa Igoor Ribiroon ilmi isaa mana barnootaa sadarkaa 1ffaa seenee baratuuf ajaja mana murtii fudhachuuf jira. Hoggantoonni dhaabbilee barnoota daa'imaa akkasii barnootarraa yoo dhorkan daa'imman kun sadarkaa itti aanutti akka hin ceene danqaa itti ta'aa jedhe Igoor. Ministeerri barnootaa Biraazil dhimma kanarratti deebii hin kennine. Akkamitti daa'ima dandeettii addaa qabu adda baasuu dandeenya? Madaallii kana kan gaggeessan saayikiloojistoota niwuroosaayikiloojistoota ogeeyyii peedaagoojii fi ogeeyyii dhimma kanarratti hubannoo qabanidha. Namni tokko kennaa addaa qabaachuu qorumsaan mirkanaa'a. Amaloonni muraasni garuu namoonni tokko tokko kennaa addaa qabaachuu akeekan jiru. Isaanis nama qara dafee waa baru yookaan hubatu ta'uu, salphaatti waa baruu fi dandeettii baruu guddaa qabaachuu, jechoota ciccimoo umurii isaanii waliin wal hin ginne gargaaramuu, dafanii sababa dhiyeessuu, dandeettii hooggansaa fi ofitti amanamummaa qabu, dandeettii waa yaadachuu guddaa qabu, dandeettii waa kalaquu qabu, dandeettii yaada qajeelchuu fi hanga tokko geeddaruu qabu, hubatanii waa ilaaluu, galma bira gahuu barbaadanitti cichanii duuba bu'u. Daa'imman kennaa addaa qabaachuu isaanii adda hin baafamiin hafe barnoota irratti fedha dhabuu malu, akkasumas rakkoo naamusaa horachuullee malu.
Namoonni kennaa addaa qaban hedduun kaka'umsa dhabuun qabxii gaarii hin argannes ni jiru. Yeroo tokko tokko haalli baruu fi barsiisuu nuffisiisaa fi baratamaa ta'e ijoollee dandeettii olaanaa qaban dheekkamsiisuu mala. Dandeettiis hin gabbifatan jedhan Niwuroon. Niwuroo saayintistii kan ta'an Dr. Faabiyoon D. Abrihu Biraazil dabalatee biyyoota biroo keessatti sirni itti namoota kennaa addaa qaban ittiin adda baasan hin jiru. Ijoolleen dandeettii addaa qaban maatii isaanii mana barnootaatti yookaan hiriyoota isaanii ittiin addaan fo'amanii baramu. Qorattoonni lakkoofsi ijoollee kennaa addaa akkasii qabanii amma yaadamuun ol xiqqaadha jedhanii yaadu. Haa ta'u malee dhimmi kennaa addaa qabaachuu kun wal falmisiisaadha. Barreeffamni saayinsii bifa tokkoon irratti walii galame hin jiru. Anaaf dhimmi falmisiisaan kennaa addaa beekuu dandeettii waa hubachuun qofaan wal qabachuu jedhu. Akka ogeeyyiin jedhanitti ijoolleen kennaa addaa qaban kutaa sammuu daalachaa ugiree bal'inaan qabu. Kanatu iddoo seelonni narvii wal tuqu saayinaapsis saffisaan akka hojjetu taasisa. Kutaan sammuu daalachi kunis koorteeksii isa kutaa sammuu gara fuulduraatti argamuu fi caasaalee sammuu yaaduu irratti qooda qaban irratti dhiibbaa uuma. Sammuun namoota kennaa addaa qabanii kan namoota kaanirraa adda dandeettii waa yaaduun gabbate. Namoonni kunneen niwuroonota gurguddoo fi ciccimoo dheerina barbaachisaa ta'e qaban qabu jedhu Dr. Faabiyaanoon. Tole egaan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota YouTube keenya qophii irraaf qabannee asuma irratti goolabnee jirra. Qophii biroon amma walitti deebinutti nagaatti. Chaanelii keenya like, share gochuu hin dagatina.